Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii kanaa. Viidiyoo kana keessatti section 2.4 equations of motion with constant acceleration mata duree afraffaa boqonnaa lammaffaa himoota sochii guula walfakkaataa laallaa jechuudha. Himoota sochii guula walfakkaataa viidiyoo kana keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. By the end of this section you should be able to xumura barannoo kanaa booda describe the nature of motion in straight line, amaloota sochii daandii sirrii ni ibsitu. Derive the equations of motion with constant acceleration, himoota sochii guula walfakkaataa ta'e qabanii ni shallaydu. Si'a guula walfakkaataa ta'e qabanii ni shallaydu. Use appropriate equations of motion to solve motion related problems. Hima sochii isa barbaachisaa ta'etti fayyadamuun probleemota kennaman furuu ni dandeettu. Hima sochii shanan keessaa isa barbaachisaa ta'etti fayyadamuudhaan probleemota nu kennaman furuu ni dandeettu jechuudha. Himoota sochii guula walfakkaataa keessaa isa barbaachisaa ta'etti fayyadamuudhaan probleemota yookiin ammoo gaaffilee sochii wajjin wal qabatan kan nu kennaman furuu ni dandeettu. If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, the acceleration of the object is said to be uniform. Yoo qaamni tokko daandii sirriirra deemaa yookiin ammoo socho'aa jiraatee fi ariitiin qaama kanaa hamma walqixa ta'een turtii yeroo walqixa ta'e keessatti ariitii isaa dabalaa deeme yookiin ariitii isaa hir'isaa deeme qaamichi guula walfakkaataan socho'aa jira jennaa jechuudha. Kana jechuun qaamni tokko turtii yeroo walqixa ta'e keessatti ariitii isaa haala walqixa ta'een yoo kan dabalaa deemu ta'e yookiin ammoo yoo kan hir'ataa deemu taate qaamichi guula walfakkaataadhaan socho'aa jira jechuudha. Sochii guula walfakkaataa qabaa jechuudha. Such type of motion is said to be uniformly accelerated motion. Sochiin akkanaa sochii guula walfakkaataa jedhama. Sochii guula walfakkaataa kan jennuun kun sochii qaamni tokko si'a socho'utti turtii yeroo walqixa ta'e keessatti ariitii hamma walqixa ta'een dabalaa deeme yookiin ammoo ariitii isaa hir'isaa yoo deeme guula qaamichi qabuudha jechuudha. A bicycle that slowly decreases its speed to stop and a ball dropped from the top of a ladder are some examples of uniformly accelerated motions. Saayikiliin dhaabbachuudhaaf ariitii isaa haala walfakkaataa ta'een turtii yeroo walfakkaataa ta'e keessatti hir'isaa deemuun dhaabatu, akkasumas ammoo kubbaan olee yookiin ammoo kortoo irraa gara lafaatti gadi kufaa jiru fakkeenya sochii guula walfakkaataati. Isaan lamaan kunniin fakkeenya sochii guula walfakkaataati jechuudha. Saayikiliin dhaabbachuudhaaf ariitii isaa haala walfakkaataa ta'een turtii yeroo walfakkaataa ta'e keessatti hir'isaa deemuudhaan dhaabatu, akkasumas ammoo kubbaan olee yookiin ammoo kortoo irraa gara lafaatti gadi kufaa jiru fakkeenya sochii guula walfakkaataati jechuudha. When an object moves along a straight line with a uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as the equations of motion. Yoo qaamni tokko daandii sirriirra guula walfakkaataa yookiin dhaabbatan socho'aa jiraate ariitii guulaa fi qaxxaamura qaamichi socho'e himoota sochii guula walfakkaataatiin hariiroo isaanii ibsuun ni danda'ama yookiin ammoo walitti fiduun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf qaama daandii sirriirra guula walfakkaataan socho'aa jiruuf ariitii isaa, guula isaa, qaxxaamura isaa shallaguun ni danda'ama jechuudha. Since acceleration is constant, the average acceleration and the instantaneous accelerations are equal. Sababa guulli dhaabbataa ta'eef guulli giddugaleessaa fi instantaneous accelerationin walqixaa jechuudha. Guulli giddugaleessaa fi akkasumas ammoo guulli qaamni tokko yeroo murtaa'aa ta'e keessatti qabu dhaabbataadha yookiin ammoo walqixaa jechuudha. Kana jechuun average acceleration is equal with instantaneous acceleration. Average accelerationin instantaneous accelerationii wajjin walqixaa jechuudha. Maaliifi accelerationin dhaabbataadha waan ta'eef accelerationin constantidha asitti. If an object's average acceleration during a time interval is known, the change in velocity during that time can be found. Yoo guulli giddugaleessaa qaamni tokko turtii yeroo kenname keessatti qabu
kan beekamu ta'e jijjiirama ariitii qaamichi yeroo kenname sana keessatti qabu shallaguun ni danda'ama. Kanaaf yoo guulli giddugaleessaa kan kennamu taate jijjiirama ariitii qaamichi qabu shallaguu ni dandeenya jechuudha. Guula giddugaleessaa qaama sanaa yoo beekne ariitii qaamichaa shallaguun argachuu ni dandeenya jechuudha. For convenience, you let the starting time t final is equal to t starting time asirratti final time dha inni sun starting time miti jechuudha. Starting time t initial dha jechuudha. T initial dha. T initialin t nootiidhaan bakka buufnaa jechuudha. Initial time dha yeroo jalqabaati jechuudha. T final ammoo t finalin yeroo xumuraati jechuudha. Kanaaf t dhaan bakka buufnaa jechuudha. T nootiin initial time yeroo jalqabaati jechuudha. T finalin t dhaan bakka buufneetiniin bifa sanaan kennaa jechuudha. Also you let initial velocity v naught. Initial velocity yookiin ammoo ariitii jalqabaa qaamichi qabu v nootiidhaan kaa'annaa jechuudha. V nootiin ariitii jalqabaa qaamichi qabuudha yookiin ammoo initial velocity v nootiidhaan kenna. At is equal to 0 yeroo si'a taayimiin yookiin yeroon jalqabaa initial taayimiin 0 ta'utti initial velocity v nootii ta'a jechuudha. And the final velocity is equal to v. The velocity at any time t. Inni kun final velocity dha. Ariitii xumuraati jechuudha. Ariitii xumuraa v dhaan bakka buufnaa jechuudha. Final velocity ariitii xumuraa qaamni tokko yeroo kenname keessatti qabuudha jechuudha. With this notation you can express isaan kanniin irratti notationiiwwan kanniin irratti hundaa'uudhaan accelerationii ibsuu ni dandeenya jechuudha. Average acceleration ibsuu ni dandeenya. Average acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by final time minus initial time dha jechuudha. Kanaaf average acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by final time minus initial time. Asii final velocity v dhaan fudhannaa jechuudha. Initial velocity v nootiidhaan fudhannaa jechuudha. Haaluma sanaan final time t dhaan fudhannaa, initial time t nootiidhaan fudhannaa jechuudha. Isa kana irratti hundaa'uudhaan average acceleration is equal to final velocity minus initial velocity over final time minus initial time ta'a jechuudha. Kanaaf guulli giddugaleessaa walqixa tahaa jijjiirama ariitii irra yerootii jechuudha. Jijjiirama ariitii jechuun ariitii xumuraa hir'isu ariitii jalqabaatii jechuudha. Irra jijjiirama yerooti. Yeroo xumuraa hir'isu yeroo jalqabaa ta'a jechuudha. Since the average acceleration in a uniformly accelerated motion is the same as instantaneous acceleration, you can replace average acceleration by acceleration. Akkuma reef jenne uniformly accelerated motion keessatti sochii guula wal fakkaataa keessatti ariitiin giddugaleessaa average acceleration in instantaneous acceleration wajjin wal qixaa jechuudha. Kanaaf instantaneous acceleration fi average acceleration waan wal qixa ta'eef average acceleration kan akkami fudhachuu dandeenya? Acceleration jenneetumaan fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Moreover, in one dimensional motion, direction can be indicated by negative or positive sign. Kanaaf sochii dimensionii tokko keessatti kallattiin negativean yookiin ammoo positivean bakka bu'aa jechuudha. Mallattoo negativaatiin yookiin ammoo mallattoo positivaatiin directionii bakka buufnaa jechuudha. One dimensional motionii keessatti sochii dimensionii tokko keessatti jechuudha. In this case, you can ignore the vector nature of symbols. As keessatti uniformly accelerated motionii keessatti mallattoo xiyyaa vectoroon yookiin ammoo kalqabeewwan qaban kana irraa dhiisuu ni dandeenya jechuudha. Finally, replacing the vector notations by ordinary symbols
setting t naught is equal to 0 and rearranging the result gives dhumarratti noteeshiniiwwan veektarii yookiin ammoo mallattoowwan kalqabee irratti argaman kana irraa dhiisuudhaan iddoo bu'eewwan ordinarii ta'anitti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. T-nootii yookiin ammoo yeroo jalqabaa yeroo ka'umsaa 0 gochuudhaan akkasumas ammoo hima kenna kan jalqaba irratti arganne sana rearrange gochuudhaan hima armaan gadii kana argachuu ni dandeenya jechuudha. Himni jalqabaas akkam ture? Average acceleration or acceleration is equal to final velocity minus initial velocity v naught over time. T naught 0 goona waan ta'eef jechuudha. Jijjiiramni yeroo final time minus initial timing final timing hir'isu initial timing 0 dha waan ta'eef isii kanarraa 0 gaafa hir'isnu t argannaa jechuudha. Kanaaf hima isa kana argannaa jechuudha. Hima kana rearrange gochuudhaan by multiplying criss baay'isuudhaan isa kanaan akkasumas ammoo kan ammoo isa kanaan baay'isuudhaan 1 times final velocity minus initial velocity is equal to acceleration times time. Acceleration kana time dhaan baay'isna. Tokko kana final velocity minus initial velocity dhaan baay'ifnaa jechuudha. San booda initial velocity kana asii kaasuudhaaf gama lamaanittuyyuu hima gamanaa fi hima gamanaatitti initial velocity edaanaa jechuudha. Gaafa edaanu final velocity minus initial velocity plus initial velocity is equal to acceleration times time plus initial velocity ta'a jechuudha. Gama lamaanittu initial velocity barreessinaa waan ta'eef jechuudha. Asii negative qabna initial velocity, asii ammoo positive qabna. Kanaaf initial velocity negative initial velocity plus positive initial velocity 0 ta'a jechuudha. So final velocity is equal to isa kana gamana fiduu ni dandeenya jechuudha. Kan ammoo gamas fiduu ni dandeenya jechuudha. Iddoo wal jijjiiruu ni dandeenya. Initial velocity plus what? Acceleration times time. Hima kana argannaa jechuudha. So final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time. Hima kana argannee jirra jechuudha. This linear relationship enables us to find the velocity at any time t. Kanaaf himni armaan olii kun inni kun ariitii qaamni tokko qabu yeroo kamirrattu inni qabu shallaguudhaaf nu dandeessisaa jechuudha. Kanaaf ariitii xumuraa shallaguudhaaf nu dandeessisaa jechuudha. Ariitii xumuraa qaamni tokko yeroo xumuraa irratti qabu, yeroo final time irratti qaamni tokko qabu shallaguu kan nu dandeessisuudha jechuudha. You can make the use of fact that when the acceleration is constant, when the velocity varies linearly with time, the average acceleration is given as. Dhugaa jirturraa jechuunis si'a guulli dhaabbataa ta'uu ariitiin qaama sanaa haala wal fakkaataa ta'een yookiin walqixa ta'een turtii yeroo walqixa ta'e keessatti dabalaa yookiin hir'ataa deema. Isa kana irratti hundaa'uudhaan ariitii giddugaleessaa bifa armaan gadii kanaan shallaguu dandeenya jechuudha. Kanaaf ariitiin giddugaleessaa walqixa tahaa initial velocity plus final velocity divided by 2 ta'a jechuudha. Ariitiin giddugaleessaa walqixa tahaa ariitii jalqabaa qaamichi qabu eda'uu ariitii xumuraa qaamichi qabu hiruu 2 ta'a jechuudha. Ariitii giddugaleessaa bifa kanaan shallaguu ni dandeenya. Kan maaliitii fi si'a guulli dhaabbataa ta'utti jechuudha. Si'a guulli dhaabbataa ta'utti ariitiin qaama tokko haala wal fakkaataa ta'een yookiin ammoo haala walqixa ta'een turtii yeroo walqixa ta'e keessatti dabalaa yookiin hir'ataa si'a deemutti guulli dhaabbataa ta'a jechuudha. Ariitiin giddugaleessaa qaama sanaa si'a guulli dhaabbataa ta'utti initial velocity plus final velocity divided by 2 ta'a jechuudha. To find the displacement as a function of time, you first let initial
position is equal to x naught. The initial position at t is equal to 0 and final position is equal to s, the position at any time t. Qaxxaamura barbaaduudhaaf jalqaba iddoo jalqaba qaabichi itti argamu initial position is equal to x naught jennee kennaa jechuudha. Inni kunis si'a yeroon 0 ta'utti t naught is equal to 0 si'a ta'utti jechuudha. Akkasumas iddoo qaamichi yeroo kam irrattu qabu final position is equal to s jenneetiniin bakka buufnaa jechuudha. Iddoo qaamichi dhumarratti qabu s dhaan bakka buufneetiniin kennaa jechuudha. If the initial position is at the origin, s naught is equal to 0. Yoo iddoon qaamichi jalqaba jiru origin irra ta'e iddoon qaamichi jiru handhuura koordineetii xaa fi yaa irra ta'e s naughtiin yookiin ammoo initial positionin 0 ta'a jechuudha. And hence the change in position is equal to s. Jijjiiramni iddoo s ta'a. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf xy coordinate yoo qabaanne inni kun x axis dha, kun ammoo y axis dha. Yoo kan ta'u taate qaamichi jalqaba irratti asirra yoo jiraate origin irra yoo jiraate jechuudha. Inni sun origin s naught dha jechuudha. S naughtiin kun meeqa jechuudha? 0 dha jechuudha. 0 irraa qaamichi 0 irraa ka'eetiniin hamma ta'e tokko deemaa jechuudha. Inni kun s dha. Inni kun s dha jechuudha. Kanaaf delta s'in jijjiiramni positionii yookiin ammoo jijjiiramni iddoo final position minus initial positionii ta'a jechuudha. S naught ta'a jechuudha. Kanaaf delta s is equal to final position minus 0 dha jechuudha. Kanaaf delta s'in yookiin ammoo change in positionin maal ta'a jechuudha? Final positionii wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Maaliif? Sababa initial positionin 0 ta'eefi jechuudha. So displacement is equal to average velocity times time dha jechuudha. Kana jechuun average velocity is equal to change in displacement delta s over time dha jechuudha. Delta s in s wajjin wal qixa. So average velocity is equal to displacement over time dha jechuudha. Kana cross gooneetiin gaafa rearrange goonu displacement is equal to average velocity times time. Average velocity times time ta'a jechuudha. So displacement is equal to average velocity times time ta'a jechuudha. Rearranging gave us yeroo dabre average velocity n wajjin wal qixa jennee jechuudha. Initial velocity plus final velocity divided by 2 wajjin wal qixa jechuudha. Hima kana bakka average velocity galchuudhaan bakka average velocity initial velocity plus final velocity divided by 2 isa sana galchuudhaan hima kana argannaa jechuudha. Kanaaf bakka average velocity initial velocity plus final velocity divided by 2 galchinaa times t ta'a jechuudha. Kanarraa s is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2 times time. Kan ittaanu substituting initial velocity plus acceleration times time in the place of final velocity and making rearrangement gave us. Hima kana keessatti bakka final velocity hima jalqaba irratti arganne final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time isa jenne kana
isa kuna fuuneetiniin asitti galchinaa jechuudha. Gaafa achitti galchinu hima armaan gadii kana argannaa jechuudha. Innis displacement is equal to average acceleration displacement is equal to average velocity times time dha jechuudha. Average velocity ammoo average velocity initial velocity plus final velocity divided by 2 dha jechuudha. Bakka kanatti galchinaa hima isa kana fuuneetiniin bakka kanatti galchinaa jechuudha. So displacement is equal to bakka average velocity kana initial velocity plus velocity final velocity divided by 2 times time ta'a jechaadha. San booda bakka final velocity kanas maal galchina jechuudha. Final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time. Hima jalqaba irratti arganne kana hima isa kana fuuneetiniin bakka final velocity bakka kana galchinaa jechuudha. Si'a galchinu displacement is equal to initial velocity plus bakka final velocity kana initial velocity plus acceleration times time. Acceleration times time divided by 2 ta'a jechuudha. Then asii t qabna times t. Isa kana gaafa hojjannu displacement is equal to initial velocity asii initial velocity wajjin walitti ida'amaa jechuudha. 2 times initial velocity ta'a plus asii acceleration times time qabna. Acceleration times time divided by 2 times asii isii kana t. Then displacement is equal to 2 times initial velocity divided by 2 plus acceleration times time divided by 2 times time. Then tuudhaan baddii asii displacement is equal to asii tunii fi tun waliin baay'ifnaa jechuudha. V naught times t plus acceleration times time times asii t qabnaa jechuudha. Kanaaf time times timein t square ta'a jechuudha. Divided by 2 hiruu 2. Kanaaf displacement is equal to v naught times time plus 1/2 acceleration times time square ta'a jechuudha. Kanaaf hima kana argannaa jechuudha. Displacement is equal to v naught times time plus 1/2 acceleration times time square. Hima kana argannaa jechuudha. Sometimes there are times when the time of motion is unknown. Sochii keessatti yeroo tokko tokko wayita yeroon nuuf hin kennamne ni jira. Yeroo wayita itti barbaannu ni jiraataa jechuudha. Wayita yeroon nu barbaachisu wayita yeroon barbaannu ni jiraataa jechuudha. For such cases you need to derive an equation that is independent of times as follow. Keezii akkana kana keessatti equationii yookiin ammoo hima yeroodhaan ala ta'e yeroo irratti hin hundoofne kan yeroo of keessaa hin qabne nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf isa sana argachuudhaaf hima isa kana irratti hundoofnaa jechuudha. Innis displacement is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2 times
taayimiidha jechuudha. Bakka taayimii kana kaa'achuu ni dandeenya jechuudha. Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. Isa kana jechuudha. Kanarraa bakka taayimii gatii taayimii kana arganneetiin bakka kanatti bakka buufnaa jechuudha. Qaxxaamura baay'isuudhaan acceleration times time is equal with final velocity minus initial velocity. Taayimii barbaadaa jirra waan ta'eef gama lachuu over acceleration. Asii accelerationidhaan ni baadaa jechuudha. So time is equal to final velocity minus initial velocity over acceleration ta'a jechuudha. Kanaaf bakka taayimii maal fayyadamuu dandeenya jechuudha. Final velocity minus initial velocity over acceleration fayyadamuu dandeenya jechuudha hima kana keessatti. So displacement is equal to initial velocity plus final velocity over 2 bakka taayimii kana hima kana galfachuu dandeenya jechuudha. Final velocity minus initial velocity over acceleration isa jedhu kana. So final velocity minus initial velocity over acceleration hima kana fayyadamnaa jechuudha. Then isa kana herreega kana xumuruudhaan kan jalqabaa isa gubbaarra jiru kana waliin baay'ifnaa jechuudha. Initial velocity plus final velocity times initial velocity minus final velocity minus initial velocity isa jedhu kana waliin baay'ifnaa jechuudha. Kanaaf initial velocity plus final velocity times final velocity minus initial velocity isa gubbaa irra jiru kana eda'uudha waan ta'eef iddoo isaa wal jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Inni sunis gaafa wal jijjiiruun maal ta'a jechuudha. Final velocity plus initial velocity times final velocity minus initial velocity ta'a jechuudha. Isuma kana iddoo isaa wal jijjiirre final velocity jalqabarra kaa'ee initial velocity ammoo dhumarra kaa'ee jechuudha. Maaliif eda'uudha waan ta'eef amala jijjiirraa iddoo taasisuu ni dandeenya jechuudha. A eda'uu baa wal qixa ta'a. Baa eda'uu a eda'uu baatii fi baa eda'uu a waluma qixa jechuudha. Zeen kana gaafa baay'ifnu initial velocity negative initial velocity times positive initial velocity dha jechuudha. Inni sun gaafa waliin baay'atu negative initial velocity square ta'a jechuudha. Then isa kana kanaan baay'ifnaa jechuudha. Ammas initial velocity times velocity initial velocity times what final velocity ta'a jechuudha. Then isa kana xumurree irraa kattaanu kanatti dabarraa jechuudha. Asii positive kunis positive jechuudha. So final velocity times initial velocity ta'a jechuudha. Initial velocity times final velocity ta'a jechuudha. Then ammas isa kanaan baay'ifnaa jechuudha. Plus final velocity square. Asitti inni kun isa kanaan gaafa baay'atu inni kun negative. Maaliif negative duraan waan jirtuuf jechuudha. Then kun negative kun positive waan ta'eef wal balleessa. Final velocity square minus initial velocity square arganna jechuudha. Inni gubbaa inni kun gaafa waliin baay'atu maal ta'a jechuudha. Final velocity square minus initial velocity square ta'a jechuudha. Divided by 2 times acceleration dha jechuudha. Then irra tokko gochuu dandeenya isa kana by multiplying cross qaxxaamura baay'isuudhaan 1 times final velocity square minus initial velocity
square ta'an jechuudha. Inni kun 1 times final velocity minus initial velocity 1 times final velocity square minus initial velocity squarein deebi'ee suma sana ta'a waan ta'eef jechuudha. Asii displacement times 2 times acceleration ta'a jechuudha. 2as then final velocity square kana kophaan bifachuudhaaf gama lachuu initial velocity square itti daballaa jechuudha. Kana jechuun final velocity square minus initial velocity square plus initial velocity square is equal to gamanattis initial velocity square daballaa initial velocity square plus 2 times acceleration times displacement. Asiin kun negative kun ammoo positive aan jira waan ta'eef wal balleessaa jechuun inni kun 0 ta'a. So final velocity square is equal to initial velocity square plus 2 times acceleration times distance. Hima kana argannee jirra jechuudha. Himni kun yeroo of keessaan qabu. Final velocity qaba, initial velocity qaba, acceleration qaba, displacement qaba. Garuu ammootu yeroo of keessaa hin qabu jechuudha. It is independent of time dha jechuudha. Kanaaf final velocity square is equal to initial velocity square plus 2 times acceleration times displacement ta'a jechuudha. Kan itti aanu example wantu jira. Example 2.7 fakkeenya 2.7 a car starts from rest. Konkolaataan maalirraa ka'e jechuudha? From rest. Boqonnaarraa ka'e jechuudha. And accelerates uniformly over a time of 5 seconds for a distance of 100 meter. Sekondii 5 keessatti guulee jechuudha. Meetira meeqa deeme jechuudha? Qaamichi yookiin konkolaataan kun boqonnaarraa ka'uudhaan meetira 100 deeme jechuudha. Determine the acceleration of the car. Kanaaf guula barbaadaa jedha jechuudha. Solution kennamni ni jira. From rest jechuun konkolaataan kun boqonnaarraa ka'e. Ariitiin jalqaba qaamichaa yookiin konkolaataa kanaa 0 dha jechuudha. Initial velocity is equal to 0 dha. Yeroon kennamee jira 5 second. Sekondii 5 jechuudha. And displacement fageenyi qaamichi deeme meetira meeqa jechuudha? Meetira 100 jechuudha. Kan barbaadan nuun jedhame acceleration guula barbaannaa jechuudha. Kanaaf formulaan nuti itti fayyadamuu dandeenyu formulaa isa kana. Formulaa isa kanatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Directly substitute gochuu ni dandeenya yookiin ammoo formulaa kana formulaa isa irraa kanarraa argachuu ni dandeenya jechuudha. Kana keessatti initial velocity 0 dha waan ta'eef hima kana isa kana maal godha jechuudha? 0 ta'a jechuudha. So displacement is equal to 1 over 2 acceleration times time square dha jechuudha. Wanti nuti barbaannu acceleration dha waan ta'eef by multiplying cross qaxxaamura baay'isuudhaan displacement times 2 times displacement ta'a jechuudha. Is equal to at square ta'a jechuudha. Kan barbaadaa jirru acceleration dha waan ta'eef over time square. Kanaaf accelerationin maal ta'a jechuudha? Asii time square dhaan badaa jechuudha. 2 times displacement over time square. Inni kun acceleration dha jechuudha. Bifa kanaanis barbaaduu ni dandeenya yookiin ammoo directly himuma kanatti kennama kenna itti galchuu ni dandeenya jechuudha. So acceleration is equal to 2 times displacement over time square dha. Lama baay'isu displacementiin meetira 100 jennaa jechuudha. Yeroo squarein yeroon meeqa? Yeroon sekondii 5 jechuudha. Sekondii 5 kun gaafa square ta'u 5 baay'isu 5 ta'a jechuudha. Innis meeqa ta'a jechuudha? 25 sekondii square ta'a jechuudha. Kana gaafa salphisnu 25 yoo hirre 4 25 tokko ta'a jechuudha. Lama baay'isu 4 meeqa ta'a jechuudha? 8 ta'a jechuudha. 8 asii meetira qabna, asii second square qabna. Meetir per second
iskuweerii 8 ta'a jechuudha. Kanaaf guulli keenya meetira per sekondi iskuweerii 8 ta'a jechuudha. Example itti aanu example 2.8. An airplane lands with an initial velocity of 70 meters per second and then decelerates at 1.5 meters per second square for 40 seconds. What is its final velocity? As keessatti xiyyaarri ariitiin jalqabaa inni qabu meetira per second 70 jechuudha. Then decelerate godhe ariitii isaa hir'isaa dhufuudhaan hir'isaa dhufee jechuudha. Guulli isaa 1.5 meetira per second squareidha. Yeroon itti fudhate sekondii 40 jechuudha. Asirratti wanti nuti hubachuu qabnu xiyyaarri kun ariitii isaa maal godhaa dhufee hir'isaa dhufee jechuudha. 70 meetira per second irraa hir'isaa dhufee ariitii xumuraa barbaannaa jechuudha. Solution formaata initial velocity is equal to 70 meter per second. Ariitiin jalqabaa 70 meter per secondiidha. Yeroon itti fudhate daqiiqaa sekondii 40 jechuudha. And acceleration is equal to negative 1.5 meter per second square. Guulli negative 1.5 meter per second squareidha. Wanti negative fudhanneef qaamichi decelerate ta'aa jira. Alguula'aa jira jechuudha. Ariitii isaa maal godhaa jira? Hir'isaa jira. Kanaaf ariitiin hir'ataatiin waan jiruuf guulli nuti argannu negative jechuudha. Kana jechuun initial velocity final velocity ni caalaa jechuudha. Initial velocity is greater than what? Final velocity dha jechuudha. Delta v yookiin ammoo jijjiiramni ariitii final velocity minus initial velocity dha jechuudha. As keessatti final velocity guddaa waan ta'eef gaafa lakkoofsa guddaarraa lakkoofsa xiqqaa hir'isnu negative arganna. Delta v negative ta'a jechuudha. Kanaaf acceleration is equal to the change of velocity over time dha. Change of velocity negative ta'e jechuun acceleration maal ta'e jechuudha? Negative jechuudha. Kanaaf acceleration negative 1.5. Qaamichi waan alguulaa jiruuf yookiin ammoo guulli isaa ariitiin isaa waan hir'ataa deemaa jiruuf jechuudha. Kan nuti barbaannu final velocity dha. Ariitii xumuraa barbaannaa jechuudha. So hima jalqabaatitti fayyadamnaa jechuudha. Final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time ta'a jechuudha. Initial velocity 70 meter per second dha. Minus acceleration negative 1.5 meter per second square times 40 second. Asii sekondiin squarein sekondii isa kana tokko ni balleessitii jechuudha. 1.5 baay'isuu 40 0 baay'isuu 5 0 dha. 0 baay'isuu 1 0 dha. 4 baay'isuu 5 20 0 barreessinee 2 qabna. 4 baay'isuu 1 4 kanaan waliin 2 waliin 6 jechuudha. 0 0 6 tuqaadhaan booda dijiitii tokko jira waan ta'eef irraa asitti murraa jechuudha. Kanaaf 60 ta'a jechuudha. 60 asii meeqa jira? 70 hir'isuu meeqaati? 60 meetira per sekondiidha jechuudha. 70 meetira per sekondii irraa 60 meetira per sekondii gaafa hir'ifnu meeqa arganna jechuudha? 10 arganna jechuudha. 10 meetira per sekondii ta'a jechuudha ariitiin xumuraa. Kanaaf ariitiin jalqabaa 70 meetira per sekondii ture. Ariitiin xumuraa ammoo 10 meetira per sekondiidha jechuudha. Kanaaf ariitiin jalqabaa ariitii xumuraa ni caala waan ta'eef guulli negative jechuudha. The final velocity is much less than the initial velocity as desired when the slowing down, but it is positive. Final velocity initial velocity irra xiqqaadha jechuudha. Qaamichi ariitii isaa hir'isaa dhufe. Garuu ammoo ariitiin qaama sanaa ammas maalidha jechuudha? Positive 10 meetira per sekondiidha. Qaamichi hin dhaabanne jechuudha. Socho'aatumaan jira jechuudha. Example 2.9 fakkeenya 2.9 an automobile starts at rest and speeds up at 3.5 meter per second square after the traffic light turns green. How far did the automobile take
when it is traveling at 25 meter per second. Konkolaataan manaa tokko si'a ifaan tiraafikaa magariisa ifetti boqonnaa irraa ka'uun 3.5 meter per second squarein guula'e. Fageenyi konkolaataan kun ariitii 25 meter per secondiin deeme hammam ta'a? Konkolaataan kun boqonnaa irraa ka'ee jechuudha. Boqonnaa irraa ka'ee kana jechuun initial velocity'n isaa 0 dha jechuudha. Initial velocity'n 0 dha. And speed is up at 3.5 meter per second square. Acceleration in 3.5 meter per second square dha jechuudha. How far did the automobile take when it is traveling at 25 meter per second? Kanaaf fageenya inni deeme gaafatamne jechuudha. Ariitiin xumuraa konkolaataa kana final velocity'n 25 meter per second dha jechuudha. 25 meter per second. Kennama kanniin irratti hundaa'uudhaan fageenya konkolaataan kun deeme shallaynaa jechuudha. Kanaaf displacement argachuudhaaf displacement is equal to final velocity square minus initial velocity square divided by 2 times acceleration. Hima kanatti fayyadamneetiin furuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf displacement is equal to final velocity kenna 25 meter per second dha jechuudha. 25 meter per second square minus initial velocity 0 meter per second 0 dha jechuudha over 2 times acceleration in 3.5 meter per second square dha jechuudha. 25 meter per second kun gaafa square ta'u 25 baay'isuu 25 5 baay'isuu 5 25 ta'a jechuudha. 5 barreessine 2 qabna. 5 baay'isuu 2 10 ta'a. Kanaa wajjin 12 ta'a jechuudha. 2 baay'isuu 5 10 0 barreessine 1 qabna. Kan ittaanu 2 baay'isuu 2 4 1 qabnu isa waliin 5 ta'a jechuudha. Zeen walitti daana 5 2 6 kanaaf 625 ta'a jechuudha. Kanaaf displacement is equal to 25 meter per second square means 625 meter per second. Kun square dha, inni kunis square dha jechuudha. Hir'isuu 0ti isuma sana ta'a jechuudha. Hiruu 2 baay'isuu 3.5 7 ta'a jechuudha. 7 meter per second square. Asii second square dhaan bada. Akkasumas meter squarein tokko meetira tokko achitti balleessaa, inni kun isa kanaa wajjin badaa jechuudha. Kanaaf meetira ta'a jechuudha. 625 7 si'a hirru 89.3 argannaa jechuudha. So displacement is equal to final velocity square minus initial velocity square divided by 2 times acceleration ta'a jechuudha. Asii final velocity squarein 25 meter per second square dha. Final velocity 25 meter per second waan ta'eef jechuudha. Isa sana square gaafa goonu 625 argannaa jechuudha. Meter per secondin square gaafa ta'u meter square per second square ta'a jechuudha. 2 baay'isuu 3.5
7 ta'a jechuudha. Kanaaf 625 7 si'a irru 89.3 argannaa jechuudha. 89.3 meetira ta'a jechuudha.